Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed godinaalee Wallaggaa lixaa fi qeellam Wallaggaa keessatti daawwannaa hojii misoomaa taasisaa jiran irratti nageenya amansiisaa buusuuf abbootiin biyyaa fi jaarsoliin amaanaa isaanii bahachuu akka qaban dhaamsa dabarsanii jiru. Haasaa isaanii kanaan manguddoonni ijoollee karaa irra jiran gorsanii fi kadhatanii gara nageenyaatti akka deebisan, kanaanis uummanni addoo malee bahee galee laphee guutuun hojii misoomaa irratti akka bobba'u gaafatan. Dabalataanis seenaa gootummaa Abdiisaa Aagaa akka fakkeenyaatti kaasuun uummanni Wallaggaa qabsoof kan beekamu ta'us diinotaaf meeshaa ta'uu irraa of qusachuu akka qabuu fi copni misoomaa amma naannichatti mul'atu gara galaana misooma bal'aatti akka jijjiiramuuf nageenyi bu'uura ta'uu hubachiisanii jiru. Dhaamsi konni guddaa uummata jaalladhu, uummata kabaju, uummata Wallaggaa guutuutiif, uummata Oromiyaa guutuutiif dhaamsa ni qabu. Abdiin jira. Bara dheeraa boossaniittu, bara dheeraa kadhataniittu, bara dheeraa qabsooftaniittu. Waaqni hin jiran dhaggeeffata waan ta'eef abdiin jira. Abdii carraa bara nuu kennee jira. Inni kaleessaaf isa kaleessaa irraanfannee dhiisnee silaa ilaaf ilaameen aadaa keenya, silaa mariif marabbaan aadaa keenya, sila araara jaallachuun odaa jalatti sassaabamuun aadaa keenya nu ga'a. Inni hangaammaa nu ga'a. Hoo rakkoon jiraate mariif marabbaan hiikuun hin danda'ama. Siyaasnis immoo bara kana carraa baay'ee waan qabuuf isaan dorgomuun, isaan dubbatachuu hin danda'ama. Misooma uummata keenyaa jalqabbii kana dhaabuu tursiisuun garuu miidhaansaa jaarraa tokko ol kan deemu waan ta'uuf ijoolleen Oromoo ilaalcha garaagaraatiin qabsaa'aa jirtan hundi qalbii godhadhaa, qalbii jijjiirradhaa, keessoo keessan dhaggeeffadhaa. Isa har'aa, isa fuuldura keessan jiru dhiisaati fagoo, isa borii, isa egeree ilaalaa. Akkas daa'uu dandeenyee jennaan waan wal cabsinuuf hin qabnu. Wal gargaarree wal utubnee biyya keenya jijjiiruu dandeenya. Guutummaa Oromiyaatti waggoottan 2, 3, 4 darbe keessatti wanti ta'aa jiru abdii guddaa kan namatti toludha. Itoophiyaan laaboraatoorii qorannoo qulqullinaa fi sadarkaa oomisha boba'aa isa jalqabaa magaalaa Dirree Dawaatti banuuf qophii xumuruu isaanii dhaabbanni madaallii mijannaa oomishaa beeksisee jira. Daarektarri olaanaan dhaabbatichaa Injiinar Maasaa Abarraa laaboraatooriin kun boba'aa fi zayitii biyya alaatii galu ulaagaa qulqullina guutuu isaa mirkaneessuuf meeshaalee ammayyaa fi ogeeyyii leenji'an qophaa'uu ibsan. Tajaajila kana babal'isuufis magaalaawwan akka Adaamaa, Hawaasaa fi Bahar Daaritti laaboraatooriiwwan dabalataa hundeessuuf karoorfamuu ibsanii jiru. Dhaabbanni odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa insaan waltajjii marii sanadoota tarsiimoo adda addaa irratti xiyyeeffate gaggeessaa jira. Kallattii raawwii imaammata nageenyaa saayibarii biyyaalessaa tarsiimoo dippiloomaasii saayibarii fi hundeeffama mana marii nageenyaa saayibarii irratti mari'achuun nageenya dijitaalaa biyyattii mirkaneessuuf tarkaanfii bu'uuraa fudhachaa jira. Waltajjii kanaan dambii teeknoolojii, intarneetii, saatalaayitii fi bulchiinsa ispeektaramii elektiroomagneetikii irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan tajaajila teeknoolojii ammayyaa babal'isuuf karoorfatee jira. Keessumaa inisheetiiviin tarsiimoo inshuraansii saayibarii yeroo jalqabaaf biyya keenyatti ifoomuun balaawwan saayibarii mudachuu danda'aniif furmaata diinagdee fi wabii amansiisaa dhaabbilee fi dhuunfaaf kennuudhaan qabeenya dijitaalaa irra miidhaa ga'u ittisuuf gahee olaanaa qaba jedhamee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ijaarsa industirii nyaataa qindaa'aa buusaa gonofaa Oromiyaa har'a kan eegalchiisan yoo ta'u, piroojeektiin kun guyyatti boqqolloo toonii 2,000 fi xaafii toonii 120 oomishuun dandeettii oomishaalee akaakuu 14 fiduu akka qabu ibsamee jira. Industiriin kun carraa hojii lammiilee 6,500 ol ta'aniif uumuudhaan cinatti sansalata gatii qonnaan bultootaa fi waldaalee hojii gamtaa cimsuun gabaa bal'aa uumuu fi diinagdee biyya keessaa guddisuu keessatti qooda olaanaa akka qabu himanii jiru.
yaadannoo waggaa 89ffaa guyyaa wareegamtoota gurraandhala 12 ilaalchise sirni abaaboo kaa'uu fi gootota wareegaman yaadachuu magaalaa Finfinnee siidaa wareegamtoota caffee araaraa irratti haala ho'aa ta'een kan geggeeffame yoo ta'u, gootonni durii fi hooggantoonni argamuun aarsaa gootummaa sanada seenaa keessatti qabu kabajanii jiru. Pirezidaantiin waldaa gootota durii Lij Daani'eel Jootee dhaloonni har'aa seenaa gootummaa abbootii irraa barachuu, itti gaafatamummaa biyya eeguu fi guddisuu akka bahatan dhaamanii jiru. Kunis jaalala biyyaa fi mallattoo gabrummaa diduu lammiilee Itoophiyaa dhaloota dhufuuf dabarsuu irratti xiyyeeffannoo kan uumedha. Aangawoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf Finfinnee turan gara biyya isaaniitti yeroo deebi'an jijjiirama bu'uuraalee misoomaa kooriidaraa fi ammayyummaa magaalaan Finfinnee waggoota muraasa keessatti gonfatte dinqisiifachaa jiru. Keessumaa miseensi paarlaamaa Keeniyaa Juuneet Mahammad Finfinneen qulqullinaa fi nageenya isiitiin Dubaay Afrikaa isii haaraa ta'uu dhugaa ba'umsa kennuun biyya isaanii daldala Itoophiyaa waliin caalatti hidhamuu akka qabdu cimsanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin ministeerri ittisaa Ugaandaa Jeneraal Muhoozii Kaaneruu Gabaas hojii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad yeroo gabaabaa keessatti raawwatan dinqisiifachuun muuxannoo kana Kaampaalatti hojiirra oolchuuf hawwii akka qaban ibsan. Saffisni guddina Itoophiyaa waggoota 5 keessatti biyya dinagdee guddaa Afrikaa isii taasisa jedhamee akka eeggamu qondaaltonni kunneen dubbatanii jiru.